Suukalee namni ciniinfatu argee dubartii achi ciniinfatu martuu gara nama jaha argee dubartii jaha kilaasiisa jettee ciniinfatti martuu kure akkanuma nu dahanii jenne wallahi gara jazaan haadha qalbii miti jazaan haadha qalbii miti maal jettanii sinam geette bilchaatte o ite amma huma o ite darbuu kaate geette nuun jedhan namni kun illee alaan cinqa wayita ammoo aaddo alaan cinqa geette bilchaatte kure kanuma nu dahanii jenne taduute rabbi haa araaramu haadha qabrii jirtu rabbi haa araaramu tajirtu dhaqqabadha yoo afaanii waa jettanillee ayyaatiyyaa jedhaani ammaaf nyaata kanatti geessa kaa muuqiin kennanii jiranii hin deemaa dhiifa manaa godhaan bayaa Sheekh Abdulaziz faallee isin bira jiran hospitaala deema amma niin galadhaanii manatti. الله قال نجايا قال أجائبة مكان اللي دكتور زاكرين هاتو ما شاء الله دكتور زاكرين بيا بدانو بيا نمني ilmaan namaan gammanne dhibbumaa dhibbatti nama san hin feene irra guddaan nama ilmaan nama jaalatee nama jechuun nama guyyaa aruuzaa fiigeemi nama jechuun nama guyyaa ilmi dhalate fiigetu nama dhiyootan airpoortii Jimmaa keessa isin argutti tureeyyuu gara Baalee qaata galtanii anaa galu baga galtan keeka akkam jirtan baga baga haadha manaa rabbi nu rakkabachiise maakalee magalee bara deengatti magalee ani wallahi isin viidiyoo dalaytan kun ol qabdanii achitti isin arge airpoortii Jimmaa keessatti isin arge abboo wallahi baga rabbi isin gammachiise akkuma galee galgaluma waliin bullee galgaluma takkitti waliin bullee ganama ciniinsuun qabe Masha Allah. Egaa naammoo baada jedhu azaanaatii fi qaamaa jedhutti asirraan nagahumaan deette amma duraanii fi miti sargii aqiiqaallee ishee ni baasaa jedhanii aqiiqaallee akka duraan sargii himanne sanitti sargii yoo ta'e himanne duraan maal jennee himanne timirtiveetiin haa cufamu hin jenne wallahi billa akkana jedhe manni yaalaa bichaan haa jiraatu timirtiveetiin haa cufamu hin jenne. Baga rabbi isin mul'ise wallahi baga rabbi isin mul'ise mul'ateen ilma namaa yoo ilma qabaate yookiin yaa Oromoo isinii imaami. Mul'ateen ilma namaa yoo ilma qabaate har'a mul'atan sheekaa qaraa miti qara namni achitti ilaaleef isin argee footoma keessan imaami mul'achuun namaa gaafa ilma qabaatan aboo baga rabbi isin gammachiise wallahi qonniirra baga rabbi isin gammachiise aboo gammachuu walitti dhaabuu isiniif kenna waa yaadattee garaan nyaata ilma kiyya argadhe wallahi waa yaadatte maal yaadatte beeytanii كمال إبو سيادة أشي يادة والله قرانا يات ربي سان بحار رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو يا شيخ ربي مبروك بارك الله لك ربي قال إلما بركاك الرزق كان درما خان المسيح مدته خان أباج على ربي سيهاتايس آمين الله آمين أول شيء كاروبي والله نيجا من نبيك أما قا إلما ما كان جايبات تنوباسو قبضن قلال أقيقال منا يالا وتهملي وانتخوا مرتو شوفموك أباسا كنتان اتنوك أمامي أكا جايبات التلال فتا جنة قافا سنتك توك الرانيا تشوك أمنا شيني درما بافتني من اللي بري إلما الدنيا جلتي الدنيا كل سجلي إساتي في أعمال إسا كل أجفتو اتبافتني دكتور ذاكر لا إله إلا الله ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر الله أكبر أكنك دكتور ذاكري الدنيا في يد رب واتال شيخ روبي كونغراجوليشن ندوب اللي دعائي قرا شيخ عبد العزيز كي يمرتو يجرتني وري شيخ عبدي بالي يجرتني عادتي يا فين تلبيتشا هوسبيتال جير اما عادتيا نمن سينسيسن عادتي يبيتشا غلغلا بيرا بولي رافودو ديمام وان كان جيسافي ام او ادم قديسا شيخ روبي ديم دي تعال روبيتي اسين دفا اسين الله تمان كو تان كالو جراچ با تمو قبا نهد دبل جرا كون ورا ور بيان هد كيسا يروفر ilma namaa jechuun gaafa nama biyyatti hambifate ilmi namaa namummaa qaba beeka gaafa ammoo ta'u akkanuma deemtu an homaa hin qaba jettee yaadin duniyaan ati fooqaa miti samawaati sanarratti illee ijaare awurooppilaana illee qabaatu homa tekki duniyaan kan tuudha aboo bar yaa obboleessa kiyya bar dubbiin jajjabaa
nama qabeenya guddaa itti kennee rabbiin isama seense bar wallahi samuun isaatu hundalaitu angaafa ilman qabaanis timu dachee duniyaa tanarratti waan takka hin qaba jedhee yaadu stiman duniyaa mi osoo awurooppilaani samawaati kanarra deemu qabaadde halkanii guyyaa wallahi ni qaba jedhee yaadu sintima yaalma nama jechuun nama duniyaa yoo dhabde ati miskiinallee ta'e ati uummata akka yoo dhabi ilma qabaadde wallahi wanni akka ilmaa hin jiru sihimaan guddaan sinne qabaachuudha waa sirraa bahuudha ati bar waan hundayyuu kabeeytu yoo ilma qabaadde yookaan aboo rabbiin ilma qullaa deemuu miti aboo du'aa tan gochuu turre wallahi asirrateene tiktoka kanarratti gochuu turre du'aa tan wallahi asirrateene ilma fahamii qabu ka qullaa deemuu miti hansaraa miti ilma hansaraa miti bar ilma fahamii qabu qabdu'aa fi udu'aan dhalate ka dhugaa haadhaati abbaa isaa beeku ilma ammootu wallahi ifaajee haadhaatiif ifaajee abbaa beekee duudatti baatee haadhaaf abbaa isaanii galmaan ga'u keessattuu haati guddaa jazaa guddaa namarraa qabdi beekta haati jechuun wallahi jazaa guddaa namarraa qabdi wanti akka haadhaan jiru bar yaa obboleessa kiyyaa obboleetitii wallahi ati har'a bar babbareeddee qalama diddibattee karaa irraa sunnaa islaamaa dhiistee sunnaa yahudaatiin deemtu sana gabaa keessa duwida isii irra gaffincooytee bar hiika namaa dhaabachuun itti ulfaattee bar قال كنوسا سوريا وتوسي ماري لا دبينا كسيمتي إن تنصروا الله ينصركم يا ربي يفتم ربي يسرفتم ربي يفتم سمان صلاة ديمقراطي دي سني عالم نغرتي عرباتيس بلاد العرب ولا بلاد المسلمين لا لدو موتوت عربا في مارة تديس موتوت مسلمة في مارة تديس أنا في أتو قلبي تنيا خيسا سيغلا شريان بلو جرا ديس خبرا نوتي شريان بلو جرا أنا في أتو bakka kamal khabira tere motota araba marreda arabni khum minaminida mitiki shoda bo gowa namni kita araba lo lunjiru bekat namni kita araba jihad go lunjiru jalate jibite dawla motumma dis rijala garte kaysani namni garte lo lunjiru bekat Afghanistan namni chafse isan qofa Afghanistan akana garte yu English kaysa dara taate qabri sichi taate sigale راشيا قبرين سيتش خيزة تاتي أمريكا قبرين سيتش خيزة تاتي دبني بانتنا صحابان إرجما ربي يروى تقول تيجوتك جابسه عمر بن الخطاب تقوله يا ساريا تساريا إرجعوا إذن تنافو رجال أفغانستان رجال قرتي أجايبا إيرلول تتا أجايبات يجوا تنافوا واستعدوا ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ننجي ربين قباواف كافرة ما قبوين يسي ما لو نتا تيسانيف ننجا ما قبوين ما نافيتو ما قبوين مي إيغا أمتا يو حتو ناريته غرتي خان شيشا عرسو خان تاي جما في غورو ما لبوته نياو ددمني وان براغونا إيغا 0-0 دا أكسي تنافو أما نافية شيشة دوغا جما كماتي كرتي سلا ومتا مسلماتي في لبوتين يافو مانغون سانا كسي بيخي أكاسي إن شاء الله جزاكم الله خير جزاء ونكم كرتي سغالي إسا قوية سدي وانا كنا قد انبينو خيقو فموخا أمتا جوف خيقو فموخا أمتا جوف كرتي قدمني سغالي چكم ناس كمني قدمني انبيني غندا براتي جورني كنا جرات نور علالا يدبه إذا دمنا قادوا بكم قونا ما يسقله أكاس إن شاء الله ربي نهاجر قارو إمو متمتت نمو ديرتها متمتت نمو قرتي قباوة واستعدوا لهم ما استطعتم من قوة في دلتاتو غنما في دلتاتو سبورتي دلك أسي تان ولينا كبيراتي نجيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكاس إن شاء الله جزاكم الله خير جزاء وبارك الله فيكم ورا تيك توك جبادة إن شاء الله ورا قرتي فايدة رابو فتوس ربنا أقوله واي أمة فلسطين واي إسرائيل كان الرا واتي قوتات جبه ويتو كجرا بيتو أمة فلسطين كان كيستي أرومون أرجع جرتي انترنت الرات أباني جران انترنت اللي أو جران انترنت اللي أكو ما عالم اللي واهي سبكنا قبان كبانة انترنت الرات أوساني جران جنوسايدي كان جرام نيتو فلسطين مرتي جيف ما جرا مني يالا غرغدرا تركوتا ما جرا كتماني لولي رتبنا مسون أكو ما جرون بربادوف تجرتي
daa'imman du'aa jira. Jaarsa jaartiin umanii daa'imman xixiqqoo tana du'aa jira. Kanumtillee rukutamte kanumtillee boombi irratti darbee afaan boombi irraa haftee hospitaala seenan achitti akka fayyeen baanii hospitaala dhoosaa jiran yeroo ammaa kana. Bishaan irraa dhaabatee jira. Midhaan irraa dhaabatee jira. Maabraatii hin qabanii. Jiruu keessa hin jirtu manni Filisxeem yeroo ammaa kana jechuudha. Garuu akkasumallee ta'anii odoo akkanatti dhuman odoo akkatti du'anii harka hin laanne beektu. Maal jedhan sanitti fakkaate? Dachiin keenya nu baachuu dadhabdee nuti duunee dachii keenya baachuu hin dadhabnu jedhan. Ammuma tana sa'aatii ammaa kanallee ol seentanii nu laaltan zeenaa laaltan deebiin isaan laatan kanaadha. Mee maal jettu isin lola kanarratti maal jettu? Nu gahaa nurraa dhaabaa jettu maal jettu jedhaniin nu afixan jedhan. Dachiin keenya nu baachuu dadhabdee nuti duunee dachii keenya baachuu hin dadhabnu jedhan. Maaliif qe'ee ofirra du'aa jira waan ta'eef uummanni kun? Manuma ofiitti du'aa jira waan ta'eef uummanni kun. Kanaaf uummata Filisxeem keessatti Oromoon argeen. Oromoon waggaa 150 gaafa garboomuu garbicha jedhamee bitamee ajjeefamee qe'ee isaarratti akka waaqeffamne aadaansaa safuu. Dachii jaallaltee ejjitantee. Sun injifannoodha. Yooniif immoo karaa kana keessa wareegamnes nuti karaa rabbii keessa baane jannata abdii jannataa baane waa takka wanni nuti ergama rabbiitti namachi deebifne nama humna nuu dabalaa jennu hin jiru jedhan jechuudha. San irratti walii galanii lola sanitti seenanii hoogganaan duraas ni ajjeefame Zayd ibn Haarisaa jechuudha. Jaafar ibn Abi Xaalib alaabaa baateetiin hoogganaa lammaffaa ta'ee kan itti fufe sun harka isaa mirgaa wagguu jarri alaabaa wajjin irraa darbanu harka utuu harki kiyya bitaa jirtu alaabaan lafan buudee harka bitaatiin qabate jechuudha alaabaa san. Gaafa inni harka bitaatiin qabatee jiru harka bitaallee irraa dabarsan jechuudha. Wallaahi osooniif harka an lubbuun jiru alaabaan islaamaa lafan buune jedhee dooluu harka isaa lamaan kanaan walitti qabe jechuudha. Walitti qabe. Achiin mormarlee irraa dabarsanii Abdallaa ibn Rawaas alaabaa san fuudhee itti fufee hanga lolchiise lolee innis booda ni wareegame. Eegas ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam yeruma isaan geggeessu maal jedhe? Nama sadii hoogganaa irratti godhee ka'ee yoo akka tasaa ta'e hoogganoonni keessan kun sadeen ka du'an ta'e nama takka nama silaa ofuma keessaa ilaalaati nama tokko hoogganaa godhadhaa jedhe jechuudha. Khalid ibn Walid yeroo sana dhiyeenyuma islaamaa jaraa wajjin ture jechuudha. Khalid achumaan uummanni gattaa'ee gaafa hoogganaan jiraa kun sadeen du'anii jedhanu gattaanii Khalid ibn Walid filatanii of dura baasan jechuudha. Khalid Rabbi ogummaa isaa kennee jira waan ta'eef waraana irratti leenjii guddoo keessatti guddate Rabbis kan irratti mala isaa kennee jira waan ta'eef namni hundinuu gahee qabu. Jarri gaafa san gahee qaban hunda isaa uumaan fayyaduudhaaf ittiin taphatan jechuudha. Gahee qaban. Khalid waraanuma hanga afe sana deebi'ee qopheessee waraana guddaa takka fakkeessee uummata 200 kana tachi qajeelchi jechuudha. Akkasitti Rabbi injifannoo isaanii fidee maaliif injifannoo sana argatan lubbuu isaanii keessatti Rabbiin tole jedhanii ergamaa jala deemanii jechuu saniin Rabbiin tumsa isaanii fide. Gaafa lola Badrii quba qabdan uummata biyyaa ergamaa Rabbiif sahaabota baasanii ka'anii biyyaa baasuun isaan gahuu dinnaan achitti illee jala dhaqan jechuudha. Jala dhaqanii jala dhaquu qofa miti gocha nuti arra Muhammadii fi sahaabota irratti hojjennee gallu kanaanii hanga haraboonni xarafa jirullee ittiin nu sodaatu tokko goona jedhanii ba'an sila. Gaafa namaa ba'e gaafa baguu gaangoon abbaan baatuu jetti Oromoon. Kaanii dhaqan jechuudha. Rabbiin isaanii tumsee uummata jajjaboo fi jajallaasan mujrimtoota matootii qabee achitti Rabbiin achitti ergamaadhaa injifannoo fide. Kanaaf Rabbiin diin isaan manassaraa kaafirri yeroo kamiinuu yuriiduuna liyutfi'uu nuura Allaahi bi'afwaahihim wallaahu mutimmu nuurihi walaw karihal kaafiruun. Rabbiin immoo moomintootaan maal jedhe? يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم سنو مالقا والني بالدرة نجانا مباسو إنان يا رب تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون من جريت ربي كنافي ورّا كرا ربي كيستي قفصة ربنا واتايسو warra qalbii isaa kun hawaasa sanii keessatti Rabbiin waa taasisu arratu uummanni islaamaa duniyaa kanarra akka kana baay'atu ummata san arra waggoota meeqaaf roorrifamaa jiran waa takka illee nutti dhaga'amuu dhabuunsaa baay'ee nama rifachiisa. Rabbi tumsa isaaniif hafidu. Bismillah alhamdulillah. Ustaazota hedduu tas keessa jiranii kana caala dheerachuun barbaadu jecha lama qofaa du'aa jira godheetiin raba. Bismillah alhamdulillahi rabbil aalamiin. Salaatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. يا ربي ورانا أركا قبدو
yaa rabbii gaafa lola badriidhaa maleekota kan kee ergite sahaabotaa fi ergamaa keetiif tumsite yaa rabbii ummata irra amantii isaa irratti waggoota meeqaaf rasaasni abiddi irratti roobaa jiru san yaa rabbi nu tumsiif yaa rabbi akka dilii keenya yaa rabbi nu laalini yaa rabbi akka rahmatummaa keetiitiin ummata sanaaf yeroo gabaabduutti yaa rabbi tumsiif yaa rabbi injifannoo isaanii yaa rabbi nu dhageessi injifannoo achi booda injifatamuu hin qabne ka islaama duniyaa guutuu mataa ol qabu yaa rabbi jara injifachiisi. يا ربي كإسلام الدنيا قوت ومتى ألقبوا يا ربي جرى إني فتيس يا ربي بيا وكان كيسا شرا كان كيسا أركك أبدو هندسيدا يا ربي ملئسي إركا فشلسي يا ربي ملكيتو جالا يا ربي ملجال أركا فشلسي أمتا كناف يا ربي تمسي يروغ بابدو كيست يا ربي أمتا كناف تمسي يا ربي نغمتشيس يا ربي شهيدوتا تكا ساني مدى ساني إيرا ساني دبرتوتا ساني ورا كراكي كيست ورغم هندا يا ربي ورا قصبني ساني دا قصما شهدوتا تقل ما في يا ربي تايس يا ربي ورا أفني جرا نمو إلمان جرا كان رساسا ساروك يهودا تورا يا ربي قفتان كو إربات رساسا جرا تورا gahee yaa rabbi ummata sanaa injifannoo fidi biyyattii arraroo risaajir tuhuu ijoolleen filisteen seentee cabsitee islaamummaa naquu yaa rabbi gooftaan koo yaa rabbi muqeebal yaa rabbi yaa allah yaa rabbi milkii duniyaa akhiraa yaa rabbi walitti nuu qabiin su'ati yaadin rabbiin guddina isaatiin as baase galata isaa galchuu qabda jechuudha gaafa achi keessa jirtullee rabbiin haala sii mijjeesse guddina isaatiin beekumsa isaatiin tokkoon nama achi keessaa qoodan qabu haati tantee gaayaa qooda si jiraachisuu keessatti qoodan qabdu abbaan kan kee qoodan qabu homa isiin nyaatturra rabbiin subhaana wa ta'aalaa dhiyana si dhiyansee hidda handhuuraatiin nyaata ayyoon tantee nyaattu shuumoo shuuroo buddeena homa isiin nyaattu gartee inshaallah sanirraa rabbal aalamiin gulukoositti jijjiiree hidda handhuuraatiin si razzaquu ture eenyumee namni achi keessatti gartee mucaa kanaaf jettee ayyoon tantee takkaa qoonqoo liqimsite hin qabdu hanki kun mucaa kiyya kana haadha jettee abbaallee nan kaname mucaa geessi jee waan itti kenne hin qabu silaa itti geessanillee ati gaafa san afaaniin nyaachuu hin dandeessu rabbiin subhaana wa ta'aalaa guddina isaatiin miiree waan san cuunfee gulukoosii jijjiiree hidda handhuuraatiin si nyaachisee dhiigaa cumaa si godhee lafee si godhee akka agartee fi barbaadutti si uume jechuu rabbal aalamiin funyaan qottollaa si godhee kaan fungaa godhee bifa si diimessee kaan gurraacha godhee bishaanuma tokkocharraa jechuudha bakka itti si uumuu fedhetti si uume rabbal aalamiin gosa irraa si uumuu fedhetti illee irraa rabbiin si uume haadhaaf abbaa irraa si uumuu fedhe irraa rabbiin si uume ati hin filanne haadhaaf abbaatti filateeme kanaaf shanyiin dhaadataan ilmi namaa asirratti as bahee kun kaan arrabsaa kun baale jimma arrabsitii jimma baale arrabsaa arsiin kaan arrabsaa harargeen as baatanii asirratti baatanii insha allahu ta'aalaa homa arge ilmi namaa kun haasawa akkana wajji rakkoo himanna dura ati filatteetii arsiirraa rabbiin si uume filatteetiin jimmarraa rabbiin si uume jimmarraa na uume jetteeni fedhii isaatiin rabbiin si uume rabbiin maal jaa waja'alnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu inna akramakum cinda allahi atqaakum mee waan keessa jirtaniif laalaa jechuu barbaade rabbal aalamiin isin uume jaa gosa godhee isin uume wanni isin uumeef balbalarraa isin uume wanni isin uumeef kanarraa rabbiin maaliif litacaarafuu akka wal beeytaniif إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن ركب جمان كيسن ربي برت رصداتا كيسن يجي خنا ون ربي ندلنيف ولما أفان قد بستنكوان وان فيتيو ولما نقافتمتي ولما أني وان فيتي دي باستعمال تسنك اسمينا مال الربيت العلم علم رما شيالي جنب شيالي جنب أفافو تني أفان قد بسنيتين وانا قرتنا سويتني طول ربي نمني برباده nama caalima nama jabaa nama waa beeku beeka gaafatame waan gaafatame irraa deebise sii taatu fudhachuu sii ta'uu baatu dhiisuu farshoon tun addunyaa kana irratti namni haraama jee dubbatin ulamaa ni jira abbaa rabbi fedhetu abbaa rabbi dhiisi jeentu dhiise malee kun dhuguutti jira nam tokkollee namni nama san gaafate hin jiru duuba rabbiin kun akkanatti si uumee gosa bareedduudhaan rabbiin si uumee filee rabbiin si uumee ati gosa hin dhaadatin jechuu bifa itti uumamtu tanallee ati fi goote funyaan si tufitti godhee meenaa himi kaan arrabsituuf jechuudha ka ittiin boontee namatti hin gartee irfidhaadduuf rabbiin akka ifii fedhetti ifiif siifilee si uume garaa haadhaa kana keessatti haala si mijjeessee muddaan ka rabbiin taa isin jee teessee gaafa bahuu deemtullee rabbiin karaa sii laaffise وهديناهم نجدين يا رب العالمين بشان أوتاس درجة لكسه بشان أكك أمريكان كيكون نبوغ راها راتي بات
hin sollo inni si godhu jechuudha. Silaa muttuq taatee dhumtaa beeka atuu fooni gaafasan. Osoo karaa gogogaadhaan ka rabbiin si baasu taate akka ati hin sollo inni rabbal caalamiin bishaan ootaa haala si mijjeessee gad si baase. Eega si gad si baase qalbii si simattu si mijjeessee ammas. Qalbiin si simattu ta'eenyuuti ta haadhatan teetiiti abbaarrallee jechuudha. Osoo rabbiin jaalala abbaa keessa kaa'e haadha keessa kaa'e ilmoon hin guddatu ture. Ni dhawaaban abbaan narraa qabi jaan oguu isin itti booche jechuudha. Fincaan kee gartee akka bishaaniitti ilaaltee boo'icha kee akka dikriitti fudhattee haati sagaraa sirraa baatu akka qibaatiitti ilaaltee ka hin jibbine isii rabbiin qalbii sii laaffisee achi booda si guddise asiin si gahe rabbiin. Kanaaf rabbal caalamiin isaa ilmi namaa kun gadi hin lallaaluu jedha. Dhaba marraa isa argamsiifne kan hunda isaa goonee jedha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Inti kana hunda irraa quban qabnu kanattu khasaaraa ta'an nutti fide jechuudha. Eeganaa isa ammas rabbal caalamiin nyaata harki namaa tokko itti hin gahin kanam tokko waa ittiin himatin kan qoma haadhatan teetii irratti rabbiin si mijjeesse jechuudha. Achi booda warri ilmii waaqe'aatis maal jaan ilma namaa kan ogguu dhalate nyaata bareedaa inni ka argatu harmarraa jechuu itti gayan jechuu subhaanahu wa ta'aalaa. Rabbiin maal jaa حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة لو يسوق بدي هاتي أمتى لما قوتو يو الموت نقول لو يسوق هو يسوق كجتو تاتي أمتى لما قول لو يسوق بدي جا نياتا سنتو نياتا بريدا نياتا الموت نفكرتي دواك أبو نوني أكهر مهادا المو فيدو إنو منجر ريتشو ربنا كرس أمي الدنيا ثارت السباسة وبليسكي يسيحال مجيسي جيكان إرام فتيت المنما waan rabbiin jawgallaaluu dhiisee waanuma namni jawu jala deemee teknooloojiin guddatte jedhee rabbii guddaa isaa irraanfateeti rakkinni diinii duniyaa tana qabatee harkaa qaba. Rabbiin egaa akkasitti si uumee si bareeche booda bilaashitti wayi rabbiin akkanas si uumee wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun wanni ani ilma namaa kana bifa kanaan uumeef hin jiru tokkolleenu akkana gabbaraniif malee jaa rabbal caalamiin. Uumaa hunda uumee rabbal caalamiin uumaa rabbiin akka rukuu'a gootutti akka sujuuda gootutti isii uume as kennime. Uumaa rabbiin bareeda uumaa bareeda rabbiin si uume akkasuma wajjin rabbal caalamiin guyyaa qiyaamaa wa yud'auna ila sujuudi fala yastati'uuna an jawu. Beeladaa rabbiin sujuudatti ni yaama jaabar rabbal caalamiin mee sujuuda godhaa jee yaama jee warra duniyaa tanarratti sujuuda godhuu dide kana. فلا يستطيعون دويدما رغا غدتي ول غدتون كان ربين طاولات جيجيدي غدچو هندن دوجا لانه نسي ما خلق له وربي نسومي فوار الرانفتيف بليان كي وربي نسومي في الرانفتنا دويدا كان اكنغ غدچو تن ربي ونسي اوميف جلبا قبچو ون ربي سيمي جيسيف سجود ون ربي اعداء كان كي هند اوما غرغدو سلا اومين ادت ربي سيفومي وني ربين كان غودي فكات الله كان ابي تبتوفي اك صلاه توفي اك غدتي ول غدتوفي ربي سبحانه وتعالى بفكنس اوميسي تولچي بريچه اتيغا دنيا ترتبات اكنم في جروت افلالتي خالق السماوات والارض اللي ارانفتي حريرون سي في ربي جدو جرت حمانانين ربي جرو جرين علم ما كانت هميسه چول ربي تكفارت ونتي بيكو قبض مالي أنا في ربك يجدو حريرون جبت مالي جي علمي نما كنا ما يساوا قد هو غلط يساه نرام فتوى تبليتي أكمل تبليتي غلط ربي سومي رام فتره يوني غلط ربي سومي كنا غرتي نينغل تجتي خيا دوتاتي وان النسي يقول إلال أشبودا ونتي ساقوت وانقباب دودة من ربنا كرتي سبريتشي سومي وخلق الإنسان ضعيفا جاب رب العالمين إلمنا ما كان نتلافا ومنيجا مال نسجاب السينمالي سمونا نسجاب السينماليجا سموها هند اجعلتو إساكين نودا نسجاب السينمالي رب العالمين نتنملافات إفبيكا نما جبات إفلكويتي نمتن دادتين ربي سئومي رت الليهن دادتين يجي ميلا لتربي سبحانه وتعالى إجلي سئومي تنمكا نماتنا سئومي تنقرتها إبيلا دالي نيك أبدي قرو dhiqattee fuula kan kee fuula dhiqattee qaama dhiqattee beeladaa deemtu agartee hin jirtu jechuudha. Si rabbiin si laafina si uumee yoo akkas hin taane akka beeladaa kanatti jiraadha yoo kajetu taate jiruun duutaa beekadhu.